miti suuta mucayyoo amarsiifachaa jira jennaan aare. Nama akkatti dadhabee halkanii guyyaa ejjit keessatti baduu ka'ee sa'a 8 gastiirran wajji taa'e. Anallee miti mubaarakiif hin gadde. Inni hin dhaggeeffanne haasaa malee. Suuta mucayyoo amarsiisaa jirra jennaan immoo mucayyoo waan irra ga'e nutti himu. Asuufoon mucayyooti. Nuti garuu kan duuteetu nu mararee iyyaa jirra. Kan jirtu homaan taatu ishii nu baasati gara biyyaa adeebitu sappoortii goona uummanni Oromoo gargaaru afaan kiyyaan dubbadhe waraabbadheera. Guyyuma san dhufee garuu gaafa waan hamaamaa dubbatu natti dhagaame jechuudha. Saniif illee homaa tokko rakkoon qabu Mubarak garuu irraa hubattee waan kana akka ragaatti illee qabadheera. Ni Mubarak rakkoon qabu. Kana caalaa gaafa warri ifaanoo Oromoon xirrigaa argeen namaati faas giggijuu jedhanii manatti natti dhaadatan waan baay'ee ta'ee jira. Rakkoo kana hundumtuu beekan gas irratti gaafa dubbadhu. Garuu rakkina keessan beekanii suurmaan natti qeeqa natti kaase namni baay'ee. Ammaaf kan hundee dhibu foon kiyya dhiiga kiyya waan fedhe ona godhe naaf raajii miti. Oromoo xiqqeessu Oromoo xiqqeessu har'atti hin jalqabu. Dhiifama nas hin jedha asii guddoo galatoomis hin jechuu barbaada. Yaada kanarratti kanumaan xumurraa haa galatoomu. Gisto koo yaada takkitti hin dubbatu. Hundeekoo gala dhiifamaan dhumeera waan ta'eef nuti qabadhu yaadan kennata kan inni taate dabareen dubbanna. Dabareen dubbanna ka artistu faana yaada fixatu. Kaabada yaada fixatee kan hin dubbatta. Hin dubbatta dabaree wayya. Artistu faana yaada fixatu. Homaa bara fitadheera baay'ee dubbadde miira keessan jira nama maamileen kee sirrii miti waan taateef. Baay'ee nama guyyaa torbaa guyyaa guutuu haasaa jiru. Tole galatoo. Galatoo. Waan intalarraa dubbadhu hundee akka firaatti waan intalaa bakka nu geenye yookiin hordofaa ta'a yookiin hordofaa jirtu dubbadhu qaba waan intalarraa ijoolleen isa jiru ganniinis. Tole galatoomis ani waan irraa dubbadhu akka dhumaatti yeroo itti hundumaa hordofaan ture. Suma hordofaan jira rakkoon hin jiru anillee gaman danda'een akkuma gamumaati qabsiifte akka hordofamudha kanan gorsallee kennaa ture amma hin danda'een dhiibballee kanan gochaa ture. Tarii ani karaa afaan hin bahee dubbachuu baadhu malee guyyaa tokko atillee tarii na hubachuu dandeessan jechuudha. Ani garuma keetti akka deemudha dubbiin kanan jajjabeessaa ture malee faallaa keellee deemaan turre. Garuu artisti Tufaa irratti si deebi'a. Aniin kanas argaddaa sin beekaa kanan jedhe firaammaadhaani malee jaalalaani malee jibbaanii miti. Nama beekamaadhaati nama guddaa keenyaa sin beekaa firarratti si qabachuu hin danda'an jedhe malee ani yookaan immoo karaarratti si argeetiin as si balleessa. Inni si hubatee dhiisa daraaraan deebiiniti waan hin talaarraa dubbadhu wallaahi si hubanneerra. Kanuma isa ammaa siif himeeraan barii waan adeemte akkuma atitti deemtutti akka deemamuudhaan illee kana fedhaa ture. Artistofaa keessaan barreessii fi lakkoofsa ol jijjiiraa waliilaasaa keessaanii ganni meemee maal jetta. Lakkoofsa isaanii hin qabaane. Ishi ganni dubbadhu. Akkam ooltan nagaa ooltanii tokkummaa moo beeku akkam ooltan nagaa ooltanii misheessanuu. Anaa dhufu nagaa jirta. Naan baga nagaan na eegdan tokkummaa ulfaadhu ishii gala kabajamee ulfaadhu waa'ee kanarraa akka dubbannu mana noobanoo keetiif wanni haaroftii maaltu jira moo beerraa wanni haaroftu jiraate hubachuu barbaade ture moo bee wanni haaroftii maaltu jira. Viidiyoo isiifan ergaa sagalee waraabnee kaane sagalee dheeraadha. Abudaa hojjennaan jiru nama jimmaati nama naannoodhuma keenya tokkummaadhaanis baay'ee walitti nama dhiyaatu firoomas qabu. Firoomas qabu. Ittiin waa'ee Saawud Arabiyaa deemuu irratti waan kana dhaga'anii bilbila kiyya akka bilbila isaanii naa ergan tokkummaatti dhaamee innis itti mee ta'ee namatti itti beetee hin beeku. Tokkummaan akka inni guddatu hin barbaada. Tokkummaan akka inni guddatee kanaa ol argamu hin barbaada. Inaafatti qabu. Sila agarsiisaan dhufu. Gaafa durii kaasee gaafa nama 100 daawwatamu kan dhufee baariyaadii isaa kaasaa ture ana. Wallaahi tu namni meeqa mucaa kana maanti naatta jedhu jechuudha. Tokko haqan keessatti argi lammaffaa immoo ijoollee biyya Arabaatii ta'e obbolee ana dhufee gaafateera himatamee jenna. Ana dhufee gaafateera. Kanaaf respect godhee jabeessaa koppiliinkii mana isaa godhaa yeroo hunda viidiyoon hojjetu like share godhaafi. Kanaaf manni nama banamuu naami jechuu dinnaananii rakkoo qaba barachuu danda'u kanaafan dhufee tokkeedhaan dhaabani jedheeni isaan fidee ka'e. Maal jedhani Abu Daawudiin tari'atiin beektu nama Saawud Arabiyaa keessatti imbaasii keessa hojjetu uummata Oromoo bakka bu'anii
Itoophiyaadhuma bakka bu'anii. Lammaffaa immoo ijoollee Oromoo sappoorti godhu. Ijoollee biirootti baddee waan arge. Siluma isaan dhabuutu akkan Saawudii dhaqu na godhe. Amma argadheenii bakka eesseetu jennaan biyyeen jira naannoo dhalootaan jira jennaan karaas na fuutanii deemtu jennaan maaliif jennaan dhimmicha guutuutti mee jennaan inni faajinii ansarraa fudheera dhimmicha uummatatti na dhiyeessii jedhan. Arrakkisuu yeroo dhattee jette waraqaa eenyummaa iqaamaa akka Dubaay sana rukutachuun dirqama dhimma kana hordofuudhaaf jedhan. Kun immoo birrii si gaafata kisaaraadha jedhan. Waraqaa viizitiitiin immoo waa tokko irraa falmuu dandeessu ati biyya daawwachuu dhufte malee namarraa falmuu hin xabaqaa miti jedhan. Ani immoo waraqaa eenyummaa nan qaba imbaasii keessa gattiin hojjedhuuf dhimmicha guutuun ofitti fudhadheera. Yoo rabbi jedhee bor qofa qidaamee ooleen uhudii achi galaa uhudii dhaqee koompitara keessa galchee namni yeroo Saawudii dhufe riyaadiin keessattuu yeroo dhufe imbaasiitti in ergama ejensiin dirqama imbaasiitti ergaa nu bira dhufee paaspoortiin jaraa guutuun hojjechiisaa jaraatii wajjin warri seeraan dhufan koompitara keessa jira waan ta'eef paaspoortii isinaa ergennaan itti ergee koompitara keessa guddaa dhaqee koompitara keessa galchee ilaalee sanyoo waan ta'e dhufeensiin barsiisaa yoo duutee jiraatte seera Saawudiitiin namni leegaaliidhaan seera qabeessaan Saawudii gale yoo du'e jiraate mannaa kimis onlaayinii irra baaseera poolisiinis onlaayinii irra baaseera karaa sanaan onlaayinii irra ba'uusaa laalla yoo onlaayinii irra hin baane jalattii sanattis seeraan ni deemna jalattii hojjechiisaattis jara kaanitti waan godhamu qabu hin goona yoo onlaayinii irra hin jirre naa amanaa jedhan ijoollee Saawudiis dhugaadha jedhan onlaayinii irra hin jiru taanaan du'aansi affanamee jirti. Shakkiin qabaannu barbaadutti gorra. Isteeppii tokkoffaa garuu duudhiisuusi onlaayinii irra paaspoortii galchinee ilaallaa amma wiixataatti na eegaa jedhanii waadaa nu galanii nama gudda jaarsa nama nu soobuu miti nama waan akkanaa hojjetu hojiidhum isaanii waan akkanaa hojjechuudha. Nama miindeeffamee baasii keessa hojjetu amma sagalee isaanii waraabamee olii gad deddeemee kee anu waraabee rasiifan erga. Asirra geenyerra bakka bu'ummaa isaanitti kennitanii ani akkasitti Itoophiyaa keessatti hafee garuu astaayeen hordofaa tokkummaan isin hordofa yoo na dhabdan tokkummaas gaafachuu hin dandeessu yeroo naan mijanne jechuudha. Asirra geenyerra. Ishoo beekol. Egaa rabbii gaditti isinuma dheekna dhugaa waaqaa dubbachuu fi waa'ee micoo kana hunduma keenyattuu gaafii dhume beektu. Amma erga duutee ishiitiyyuu irraa haasa'uu qabne kunoo duutee jedhanii erga himaniiwu anuu erga duutee natti himanii torban lama ga'uuf deemnaa jechuudha. Hagammaa darasii jiraatteef duutee dhabuu ishiitiyyuu nama gaddisiisa. Sinumatti kennine kamu beeyanillee sin hordofaa si dawwalaa atillee uummanni si eega harka bal'isee rabbi gaditti waan ta'eef nu jiraadhu waaqayyo olmaa kee deebisu nu jiraadhu dhugaa jecha kan qabu uummanni Oromoo hundi keessa nu galatooma tokkummaatillee ulfaadhu kabajame waaqayyo si haa kabaju egaa waa'ee dhugaa haa baasu rabbiin dhugaa haa baasu rabbi gaditti immoo isinis nuti jabaadha isiniin jaamu beekiyya ulfaadhu ishee guruppiin inni gubate moo maal ta'e guruppiin ammas hin jiru koo badeera. Ganni koo tokkoffaa ani naftanyaa lafaa ka'ee hin jibbine geesse ani ilmuma namaan wanni Oromoon hubachuu na jajaa fi miti ani ilmuma namaa jibbuun beeku ani abbaa fedhe ta'udha sinin sobu garuu uummata kana wannan jibbeef hojii jala argeetan waan dur imamaa ture argeetan yeengadda ija keenya argite guruppii ijaarree jennaan nu waliin seenanii nurratti guban ammas lammaffaa liinkii karaa gubachuu hin dandeenyeen hojjedhus waatsaappichu mariif. Turkiis akka miti gaa'e. Inna gaamaa tokke. Ina gaama moo ina gaama. Jiraan. Ilaa ganni kun amma waatsaappii kun akka lakkoofsichaan barachuu hin dandeenye jala. Ilaalaa hartaa ilaalaa hundi keessan. Ilaa. Waatsaappichuma fayyaa isaa riippoortii irratti godhe. Waatsaappichuma fayyaa isaa gubate. Waatsaappuma barachuu. Lakkoofsichaan lamuu waatsaappii barachuu akka hin dandeenye dubbata. Yoo Oromoon beekumsa qabu na gargaara mala. Ilaa kun ilaali. Agartee? Ilaa. Kanaaf waa'ee jaraa tokkeenis na biraa jiraatu tokkee koo waadaanuu galii har'a galgala laayivii galee uummatatti himee hin turru borumatti beellamnee jarri gaaddisaas jarri ketoraan nu rakkattanii maatii bira dhattaniis ta'u bor nuu fiddaniis ta'u amma beellama qabannee tokkummaa wajjin uummataa wajjin sherolii godha beellama sana irratti hundi keenya argannee oonlaayinii dhumarratti gargaarra malee hin danda'amu huntinaan kana booddee waatsaappiin hin danda'amu nurratti gubaa jiru. Telegiraamiin isin ta'e Telegiraamii hundi namaan qabu. Telegiraamii hundi namaan qabu. Oonlaayinii irratti gargaarra kabaka. Viidiyoo jennee beellama qabannee tokkummaa yoomsii mijata beellama qabannee jara fiddanii oonlaayinii irratti utuma jarri gastii irra ta'anuu atattamaan jabaannee akkaawuntii fudhannee
galchinee waraqaa karaa waatsaappii kootiif waatsaappii tokkummaatiin kennannaan feesbuukii irratti maxxansinee warra seenaa hojjete kana galmee seenaa irratti galmeeffanna lakkoofsa jalaallee fudhannee waatsaappii dhossaa ijaarrannee ijoollee gaafa rakkoo jennee waatsaappii dhossaa ijaarranna. Maal jettan asirratti? Mubee bakka shaggaadhaan doom viidiyoo hojjennee uummataaf ibsa goonee asumarratti gargaarra kan danda'amne kaakuna guruppii meeqa guban kaa'een gadda barkuma galuudhaaf hangee jiru irratti gubatee bar. Ammas gubuun isaaniin oolu waan ta'eef hawaasatti ibsa goonee hawaasni tiktooka jirus waasaappiis jira waan ta'eef. Xiiqiin dammarramee waqtii yoomitti ta'u. Alaa mubee dhugaa ijoollee mana maadaamii xiiqii keessa galteetti dhugaa sirriitti xiiqii keessa galanii jiran ni gargaaru gumaa ishii ni baasnaa mindaa keenya ji'a tokko murteessinee hundi keenya ni gargaarra maatii kana gargaarree reeffa micoo kanaatis ta'u jiraashiitis ta'u argannee asirratti dhaabachuu qaba duwitiin ijoollee biyya arabaa affanamuun ijoollee biyya arabaa kanarratti dhaabachuu qaba obboleettii keenya kanarratti dhaabachuu qaba hundi keenya waan nurraa eegamu doolsheef dumbulloo odoon je'iin dhaabbannee haqa obboleettii keenya baafachuu dirqama keenya nama kanaatuun wanni obboleettii keenya kanarra ga'ee boru hunda keenya irra ga'uuf deemaa jira waan ta'eef hunda keenya mana keenyaan kakkuuf deemaa jira argitanii jirtan viidiyoo mubaarak hojjete abboota abbaa ishee akkasitti boosan argee hundi keenya abbaan keenya boof deemaa jira jechuudha ija kanaan kanaaf kanarratti dhaabachuu qabaa tokkummaa keenyaan dhugaa micoo kanaa baasnee rabbii biratti nullee jabaannee dhugaa ishee akka baasnu siinjaa guyyaa godhaatu mubee odoon fageessin oo danda'ame borus ta'uu danda'ame fitaanii. Obboleettii keenya maqaan obboleettii keenya eenyuun jettan harkaa bada booroo danuu. Baay'isee bocaa xaafa. Uffadhaan nan dhufa. Baay'isee bocaa xaafa. Hundi keessan ageessanii jirtanii guruppiin hidhamee gizee lamaanuu guruppiin irratti gubanii kaleessas guruppiin hidhamee ture hin gubate eengaddas hidhamee ture hin gubate hin dandeenye amma molumaa kana waasaappiyaa biyyarra gubanii jiranuuf egaa wanni nuti goon immoo garanaan nuti cufame garanaan maatii bukkee dhaabbannee maatii bicoo kanaa gargaaru jechuun dhugaashii baasu jechuudha. Maallaqa malee homa tokko wanni godhamu hin jiru waan ta'eef sinni galee maallaqa malee namni garamittu socho'uu hin danda'u waan ta'eef maatii ishimmoo argitanii jirtan akkaan garaa nama nyaatu maatii harka qalleessadha waan hundi isaanii waan nama gaddisiisudha maatiin isheen maatiidhaaf hangafa obboleettii hangafa hin qabdu hangafti shumaa kanaaf adaraa keessan hundi keessan nu qalbeeffadhaati guyyaa murteessanii nutti himanii qidaamees ta'e borus ta'e sanbata dhufus ta'e sanbataaf qidaamee keessan nuufaa godhaniiti hundi keenya beeksisa hojjenne akka gargaarru waan qabnu akka bukkee dhaabbannu maallaqa hin qabne viidiyoo duwit gochuun sheer gochuun amantaa qabdaniin du'aa toshuu fi waaqa kadhaa fi ugaashii waaqni haa baasu jaa kanaan siniin jaalarraa keessan ijoollee keenya garaa walitti hin jajjabaatina keessattuu akkaawuntii mubee gubuudhaaf jarri xalbeeffatteetti waan ta'eef akkaawuntii isaa toshaa bareechati koppiliinki godhaa fi viidiyoo isaa jala galaa koppiliinki toshaa fi sarratti akkaawuntii isaa gubuu barbaaddi waan ta'eef jarri abaarreen kun koppiliinki godhaa fi galaati akkaawuntii isaa jala tokkummaan hin jiru sagaleen koo jira nagaasa Jira. Sagaleen kee dhagaamaa jira. mubee wala bitee hin beekani tokkummaanis hin jiru illee baay'ee nu wajjin dadhabdanii jirtan dhugaa waaqaa erga gaafa dubbiin kun nu galtee nu biraa haftanii hin beektanii isinillee ulfaadha waaqayyo isin haa kabaju dhugaa waaqni murti isin haa kabaju waan jennu hin qabnu. Saani no. Kenno. Malate? ቆይ ስላበ ከየት ነው የመጣው? ከየት ነው የመጣኸው? ጉራጌ፣ ኦሮሞ፣ ትግራዋይ፣ ስልጤ? ኧረ የስራ ሰው ፈያን ቆይ አበሮስ ፈያን በርታሽ ስራ አይዞ ኡመተ ጀጀቤ ሳራ ደረደምኒ በከረ ነው ደጋበኔ ጋበኔ ጀ ደጋይ ሲተሪ ማታ namichi dhaggeeffadhu abbaate narraa lakkafee fakkaata. Harkaan taa'u godha. Beemallaa jedhamee jaalimsa dhaggeeffadhu. Halloo. Jaalimsa. Jaalimsa. Inna keessa. Inna qaama jaalimsa. Ayi bakka
Dheeraa neetworkii. Inni dubbatu mataa raaftaa moo neetworkii siraasaa jira? Nindaga. Atamma isuma dhugumaa abbaa haqaa duutee caalaa. Nindagaatti Maaliif kan jedhu? Nindaga mati kun. Maaliif yoo jettu? Bakka haqa kootiitti sin dubbatta, bakka badii kootiitti sin naqee qixaati. Garuu dheengadde qabsoo dheengaddaa irratti namni naa qabsaa'e jedhe sin jiru mucaa keenya waraaname dhaggeeffadhu malee jechuudha. Mucaa keenya waraabame. Kilmaa tokko hin dubbanne ati inumaa yuusin kadhataa ture. Inuma inni himnu naan jennaan ati. Wallaahi rabbii baanatu wal beekaa. Mubee inni himnu jennaan. Laa jaalibsaa koo rabbii jedhii siin jedhee si kadhataa ture laa. Waan dhugaa jechuudha. Rabbii jedhee mana hin barin dhimma kana qabbanaa'uu qaban siin jedhaa ture jechuudha. Uummanni nagaa argatu ajandaa hin kenninu uummata kana jireensi kadhataa ture na taajjabde jechuudha. Gaa tokko numa dubbatta. Abbaan qaala qeegastii irra rakkee bal'aatiin wajjin dhaabatte jechuudha gaafa sana. Erguma jirri mubaaraka ajjeefamu mubaaraka yaa waraanamu jette wallaahi ni su jette kaate ati. Ani immoo dhufeensi kadhe nama fudhadhee dhufeensi kadhadhe jechuudha. Rabbii jedhi yoo na jaallatta ta'e dhaabbadhu dubbeena keessaa qabbanaa'uu qaba. Kun saba laallata. Geessitee sabatti galchitee jireensi kadhadhe miti. Akkasii miti jaalibsa dhugaa dubbadhu. Abbaan haqaa gastii naftanyaa dhaqalee maal jedhaa? Akkasi. Oromoo miti bakka feetetti ajjeesaa. Gumaan nuti ni barbaannu hin jiru. Oromoos bakka hin bu'u, Oromoos miti. Oromoon tokko isin yoo ajjeeftan jedhe la. Yoo ajjeeftan Oromoon isin gaafatu hin jiru jedhe. Jaalibsa nama dhukkubu wanni kun. Nama dhukkubu isuma dhuguma. Oromoo isin hin dhukkubu. Isin hin dhukkubu. Dhagaa abbaa qaanaa siima. Abbaa qaa jechuun laal bu'e abbaa qaatti naa siima dhage. Ati amma abbaa qara laaltaami.